Kun raadiyoo burqaa oduuti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduulee eejensii burqaa oduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo irraa guyyaa irraaf qopheeffanne isinitti hima. Oduu kana kan isinitti himus'aan Urjii Sabaati. Duulli Irbuu injifannoo boonsaa galmeessuu itti fufee jiraachuu maddeen jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo walii galaa ifatti addeessaniiru. Adoolessa 24 bara 2024 duula Irbuu waraanni bilisummaa Oromoo lixa shaggar ona dirree Cinciniitti geggeessaa ooleera. Duula kana keessatti waboon humnoota diinaa madoo fi du'aan adabee jiraachuun dhagahame. Waboon lola jabaa bakka kanatti geggeessaa turen diinarraa 19 yommuu ajjeesu 8 harkaan qabee jiraachuun dhagahameera. Meeshaa waraanaa hedduu diinarraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisuunis hubatamee jira. Bulchiinsi mootummaa Abbaa Irree Biltsiginnaa muddama jabaa keessa seenuun uummata goolaa jiraachuu maddeen eejensii burqaa oduu gabaasan. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa kutaa bulchiinsa Boolee jedhamu keessatti kaabineen maqaan isaa Lammii Jiruu jedhamu adoolessa 24 hanga adoolessa 22 hanga 24 bara 2024 abbootii amantii walitti qabuun meeshaa waraanaa xiqqaa hanga guddaatti nuuf bituu qabdu jechuun dirqama kennaa tureera. Haluma kanaan gaafa adoolessa 22 hordoftoota amantii Islaamaa, gaafa adoolessa 23 hordoftoota amantii Ortodoksii fi adoolessa 24 ammoo hordoftoota amantii Pirotestaantii wal duraa duubaan galma bulchiinsa kutaa magaalaa Boolee keessatti walitti qabuun meeshaa waraanaa nuuf bituu qabdu jechuun gaafatanis hordoftoonni amantii nuti lolaan keenya meeshaa waraanaa osoo hin taane waaqa jechuun gaaffii isaa fi dirqama isaa mormuun kufaa taasisanii ba'uu isaanii maddeen keenya gabaasaniiru. Namni bishaan nyaate hoomacha qaqqabata akkuma jedhamu PP'nis dhiphina hamaa keessa galuun waan qabduuf dhiiftu wallaaluun jeeqamaa jirti. Kanaaf uummanni keenya itti dammaquun gochaalee farra uummataa kana akka dura dhaabbatu jenna. Waraanni mootummaa Itoophiyaa paartii Biltsiginnaan ajajamu gochaalee suukanneessaa guutummaa Oromiyaa keessatti gara jabinaan raawwachuu itti fufee jira. Haaluma kanaan raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa paartii Biltsiginnaan ajajamu adoolessa 15 bara 2024 godina Shawaa Kaabaa aanaa Hindhabuu Aboottee ganda Yaayyaa Alangoo bakka addaa Aboottee jedhamu keessatti manneen qonnaan bultootaa 6 ibiddaan barbadeessuu maddeen keenya ijaan argan gabaasanii jiru. Namoonni manniif qabeenyi isaanii waraana mootummaa Itoophiyaan barbadaa'e kunneen obbo Tasfaayee Baaburee, obbo Araggoo Kabbadaa, Aadde Dasii Jabanuu, obbo Baloo Dubbii, obbo Tolchaa Nagaashuu fi obbo Girmaa Suyyumee kan jedhaman yommuu ta'u, maatiin manaaf qabeenyi isaanii jalaa barbadeeffame kunneen yeroo roobaa fi gannaa kana keessatti gara itti goran dhabuun haala akkaan ulfaataa keessatti kufuun maddeen keenya himaniiru. Mootummaan Abbaa Irree kun lubbuu lammiilee nagaa ajjeesuuf qabeenya uummataa barbadeessuun lammiilee Oromiyaa humnaan jilbeenfachiisee umurii aangoo isaa dheereffachuuf gochaalee gara jabinaa akkaan raawwachuu itti fufuun isaas beekamaadha. Waraanni mootummaa Itoophiyaa Bahaa Shaggar addatti immoo Fantaallee keessatti waboo dhabamsiifna maqaa jedhuun duula ijibbaataa taasisaa jiraatus waboon injifannoon irra aanuu beeksise. Waraanni mootummaa Itoophiyaa duula kana kan eegale kutaa waraanaa 3 fi meeshaa gurguddaa qaba jedhee abdatu hunda itti fayyadamuun humni waraana bilisummaa Oromoo fi sochii godinaalee naannoo Shaggar keessatti taasisaa jiru Biltsiginnaa rifaasuu keessa galchuun duula kana eegaluu isaaniis hubatameera. Haa ta'u malee duula ijibbaataa waraanni mootummaa Itoophiyaa Bahaa Shaggar keessatti waboo dhabamsiisuuf eegale waboon salphaatti fashalsuu fi irra aanuu beeksisee jira. Kibba lixa Shaggar keessatti waboon diina adabuun beekame. Kibba lixa Shaggar ona Qarsaa keessatti waboon diina irratti tarkaanfii fudhateen 25 yommuu hojiin ala taasisu 11 harkaan qabee jira.
lolli waboon geggeessu itti fufee jiraachuunis hubatame. Shawaa Bahaa aanaa Boosattii fi aanaa Adaamaa keessatti mootummaan Biltsiginnaa uummata buqqisuun manneen uummataa gubaa jiraachuun maddeen eejensii burqaa oduu himan. Aanaa Boosatti ganda dirree dagaagaa bakkoota qubsumaa Gindiboo aanaa Boosatti ganda dirree dagaagaa bakkoota qubsumaa Gindaboo Addamaree fi Hulaa Arbaa jedhamee beekamu keessatti manneen jiraattotaa hedduu gubuun uummanni qe'ee isaarraa baqatee akka faca'u taasisaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa kana kan taasisee adoolessa 18 2024 ta'uu isaas maddeen eejensii burqaa oduu himanii jiru. Kana malees hawaasni lafa isaa qotachuu fi midhaan facaafachuu akka hin dandeenyes qaamuma mootummaa kanaan dhorkamuun isaa beekamee jira. Namoonni manni jalaa gubatee qe'ee isaanirraa buqqa'an keessaa kan maqaan isaanii nu dhaqqabe Badhaadhaa Gadaa, Sanbatuu Dhugoo, Abbuu Raggaasaa, Miidhagsoo Doorii, Asheetuu Roobaa, Dabballee Gadar, Erbaa Naga'oo fi Dinqee Buttaa yommuu ta'an, hawaasni kun yeroo ammaa bakka qubsuma dhabuun gandoota baadiyyaa adda addaatti baqachaa akka jiranis beekameera. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu guyyaarraaf qabanne kana gammaa ture waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jenna. Barbada kalaga bigara
shirri shiran xaxame. Uummanni Oromoo uummata jabaa beekaa qaroomina addunyaa irratti beekamuu fi Afrikaa irratti sadarkaa duraarra jiru ta'uu addunyaan ragaa baati. Saba guddaa kana akkuma baay'ina isaa fi bal'ina lafa isaatti diinni kallattii hundaan itti marsee abbaa biyyummaa isaa gonfachuu dadhabuudhaan barootaaf wanjoo gabrummaa jalatti kufee haga yoonatti aarsaa lubbuu bakka bu'iinsa hin qabne kaffalaa ture. Har'as kaffalaa jira. Gidiraa fi dhumaatiin saba kanaa yaaddoo kan itti uume hirriba isaan dhabsiise. Sabni guddaan jaarmiyaa jabaa saba kana madaalu qabaachuu akka qabu yaaduun jaarmiyaa siyaasaa fi waraana jabaa ijaaran. Innis jaarmiyaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ABO fi waraana bilisummaa Oromoo WBO ijaarratanii heera mataa isaas bareechanii lafa kaa'anii darban. Galanni isaanii bilisummaa yaa ta'uuti. Isaanis siidaa bara baraan hin dagatamne onnee uummata Oromoo keessatti dhaabanii darbanii jiru. Diinni saba guddaa kana bittinsuu barbaadu keessa fi alaan jaarmiyaa kana diiganii balleessuuf gaarra hin baafnee fi lagni hin cabne hin turre. Maqaa garaagaraa itti moggaasuu, faayidaadhaan bituuf yaaluu, ajjeesuu, biyyaa baasuu fi gidirsuu miseensota ABO bara gara baraatti kan itti fufe ta'uusaas ni beekama. Garuu yoomiyyuu hin milkoofne. Kan baroota dheeraa yaa hafuuti barootuma as aanan kana keessa ABO balleessuuf maqaa addaa itti moggaasaa turan ammas ittuma jiru. Fakkeenya yoo fudhanne murni maqaa ABO jedhee of waamu kan dantaa dhuunfaa malee dantaa sabaa hin qabne maqaa dhaaba kanaatiin daldala siyaasaa gaggeessaa jiraachuu erga barame heera dhaabaa cabsuun alaabaa ABO fayyadamuun balaa hamaa uummata kanarraan ga'aa akka turan ni beekama. Ammaan booda garuu murna maqaa ABO'tiin sochii kamuu jaarmiyaa kanas ta'ee uummata Oromoo akka bakka hin buune beekuun barbaachisaa ta'uusaa beekuun dirqama hunda keenyati. Akkasumas qaamni olaanaan dhimmi Oromiyaa isaa ilaallatu itti gaafatamummaa hunda galeessa dachaa ta'e akka qabu waan amanuuf gara laafummaa obsaa fi murannoo darba lammiilee fayyaaleeyyiif qabuu fi akkasumas diinota farra tarsiimoo fayyaaleeyyii duuban jiran waan hubateef beekamtii kennuu fi irraa of qusatee callisaan jilbeeffachuuf ture itti milkaa'ee jiraas. Qaamni olaanaan Oromiyaa ijaaruuf aarsaa daangaa hin qabne kaffalaa ture. Kaayyoo fi akeeka qabsoo ABO'n durfamu galmaan ga'uuf maqaa jijjiirrachuun fafa malee fala akka hin qabne waan hubateef warra maqaa jijjiirratee kaayyoo sharafeef beekamtii dhorkatee hojii isaa jabinaan hubannoo fi xiyyeeffannoon itti fufee hojjechuun injifatee jira. Injifachuu qofa osoo hin taane kaayyoo fi akeeka ganamaa kan ABO'n tiksuuf yoomiyyuu qophii ta'us mirkaneessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoos rakkoo murni dantaa dhuunfaaf uume hubatee walduraa duuba dhaabbannaa ABO wajjin qabu ibsatee walii galamuun beekamee jira. Kunis kan ta'e abaaree qeeqee fi balaaleffatee osoo hin taane akka waraanatti ga'ee isaa baachuu akka danda'u hubannaa fi amantaa qaama olaanaa dhimmi Oromiyaa isa ilaallatu qabuudha jennes amannaa. Jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo walii galaa idilee ifatti yaada bu'uura ejjennoo waloo fi galii galma tokkichoo fiixan baasuuf qabsoo karaa nagaa fi qabsoon hidhannoo barbaachisaa qofa osoo hin taane murteessaa ta'uu itti amanuun kan ijaarame yoo ta'u walabummaa sabaa fi biyya isaaf yoomiyyuu of kennee kan hojjetu ta'uu isiniif ibsuu barbaanna. Ilaalcha farra tarsiimoo qabsoo bilisummaa Oromootiin kanneen masakkaaman waraana humna siyaasaa malee hambisuu fi ejjennoo kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo qabus gaaddisa siyaasaa jalaa baasanii hangeessuun riphee lolaa siyaasa dhabe galma ga'uu hin dandeenye ta'ee akka galmaa'u taasisuuf ijibbaataa turanillee shirri xaxamaa ture qabsaa'ota haqaa fi hayyoota Oromootiin durfame irratti waan barameef osoo hin milkaa'in hafee jira. Walumaa galatti yeroo ammaa kana murni badii ABO ofiin jedhuuf beekamtii kennuuf osoo hin taane
ilmaan Oromoo fi lammiileen Oromiyaa burjaajii kanaaf saaxilamanii turaniif simannaan akka taasifamu yaadachiisaa lammummaa taasisuufidha. ABO'n kallacha qabsoo bilisummaa Oromooti. WBO'n gaachana qabsoo bilisummaa Oromooti. Yaaduma ofii baada beeksise.